السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين ربي سبحانه وتعالى قال لنا أجو ربي دنيا تنرتي وانفر قدو ربي سبحانه وتعالى جئ قرتي على لسان محمد صلوات ربي السلام عليه هل تنصرون وترزقون إلا بدعائكم رب العزة والجلال وانجوا رسولي صلوات ربي السلام عليه هل تنصرون وترزقون إلا بدعائكم يا ابو ربي سبحانه وتعالى وني سنيتم سون وني قرتي ربي نسين سورون دتبا خيسا ركتا خيسا بيلوا خيسا غرغارون ولكن نما خيخ ركته نما خيخ بيلوا غرغارو جرتا رايما خيخ ركور رجرو غرغارو جرتا نما خيخ بيلوا غرغارو جرتا دوبا وني غرتي دوتا كنما ناسسو بيلا غرتي ولو في بالي في هررجي بورن أما نما يغرتي كيسافو أما ولو في بورن فانمني غرتي هدو دبتو سنجرو خوي واتولي ويواتيتما في الراوسة بيلتي مو ادو تكغرتي اما تيجرتي ادو تكغرتي هورين مجرا كل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ولكن لابد أن نرجع إلى الله الاستغفار أرارما يدميسو كنت شفت جليتين فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا روب ربي نكر وبيو برباد ربي دنيا كسج أفسيو فيته استغفر الله أرارما يدميس أرارما يدميس سيقاله أرارما يدميس ربي خي سبحانه وتعالى سيقاله إذن ربي سبحانه وتعالى أرارما قم ربي ديبون توبة قم ربي ديبون صلاة إبادة قدون إدو تكا سفيدا واني قرتي خدا وادكا سينغوتو خدان كمدين خدا وما سينغوتو وان تكا سينغوتو إذن ولكن نمني يرو هدو آخر الزمان نمني قرتي آخر الزمان نمني قرتي دنتا وللرانقبو قبيلة يس بيلة خورين سادس أمي أكمالي قرتي ركو قدو خيسا وانجرو فمني نمني واقبدو قباوي نمخي ركتاخي غرغاري جنة إن شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاء إن شاء الله غرغرتي سغنتا تنيا دبرة كس إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيه. جاكين أستاذ. أيه. نجيتو. سدقات وف. أنت لو تقول كذا. ها؟ أنا قلت ودي من يعني هذا مناقوتي. أنت لو جول ابن مو هذا مناقوتي جول ابن. يا هذا مناقوتي. أيه.
waa'ee jala godhinee gadansi dhiisaa jennaanii gaafa galli ganna dhiisii naa jette. Ayyee. Gaafa gallu kana immoo hin beeknu ammatti diliin kun irratti deemamu akkamii jechuudha. Maalirra wal dhabdan? Anatu hituun dawwalanii guyyaa shan wayii ga'e jennaan achumaan laddee ishiin immoo masitti namaan haasoftee fiddee gadhiifattee maal fiddee haasoftee gadhiifattan jedheeni. Maal haasoftee gadhiifatte? Anatuun dawwalanii guyyaa shan ga'ennaan ishiin laddee nama biraatiin haasoftee fiddee gadhiifte. Nama biraatiin haasoftee maal gallakkifte? Isatti haasoftee na fiddee gadhiifte. Huh? Yeah, I am correct. Genetic. Ah. Then about this, it for Baja, what you just say, man color. Elgana in Bulle, get a feeling. Okay, dear Barajan agent. Because I just. Ayaga kanata ta sigat disa eten amma nan gallakisi ne gije galle na gallakisi sin jette kasi maate sitte maate ke tide wala to ta siri san dere maate sitte wolte janna maate simbo achumatti wal gadisa wolte no besun jiru de ni firma aye janani Maate ke pegane nama sadi waktu diri orang ke eratanga sih kata boleh boleh kan nih jadi. Gorsitet. Gorsitet isi. Gorse kala sih. Fitde dia berapa hari lagi waktu kala mana dalam kan makanan dan tu boleh sedih saja. Gasidi setten duba mamal gaafachuu feetere. Isiin immoo gaafa galli gannadhii fi amma nama qaburiyaa hin qaburiyaa irratti waan maxxee nan gannadhiituu jetta. Ayyee. Amma sitti diliin kun immoo gaafa gallu kanan beennu diliin kun narratti deemti diliitiin hojjettu kuni. Jechuun gaa'is nammoo hangootan manguddoos gama isiitiif manguddoo gama keetiitis baasaa irratti walaasawa inshaallah akkasi akkas godha inshaallah. Maatiin akkas jedhani gaa maatiin achumatti fixadhaa jedhani. Egaa achuma fixadhaare amma maal godhare amma maal jennare maal godhare. An kanan gaafataa diliin kun irratti deemaa diliitiin hojjettu yoon gadi hin dhiifne. Yoon gadi hin dhiifne diliin irratti deemaa. Badii isiitu garteetti jira isii gartee dhiira biraa dubbisu jira mire ati umaan goone isin waliigala yoo waliigaltan waliigaltan na dhageeffadhu yoo waliigaltan waliigaltan yoo waliin galle gaa kuma gartee beeytan gootan gaa akkas nuti maal beeynare. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيه. أنا غير تميم. أيه الحمد لله. أيوه. أنا قاعدين كيس مال سني فكرت أجاجس تاني. إيه. دائما قرأت أرجع إيه. جاء توقست لمس مشتفى بود الديبو نزعة بريد جرانا جاء فرق الله كسمت جاء شنفة بتي جافا وقود جدو نما لما لا أرقعتو في دكتوري تجسو أولا كان نالالتي كان أرقعتو سني نالالتي يكون كبان لي غرا كان كيسة تجي نالالتي
daa'imni hoo mucaadha moo intala jedhu gaafadha hin beeku doktora gaafadhu naan jette. Ama doktora gaafadhu inni si yaalaa sanaan jette kootu na laali daa'ima kiyyaa dhiira moo dubara jedhee gaafachiis. Oguu gaafachiisu amma namittiin daa'ima gulaatti ni rifatte doktorittiin jechuudha. Siin kana laallee jetteetini ni rifatte daa'imti kee mucamoo maaliif jedhee amma anis ga'a jedhee idduma kanatti daa'ima kana mara deebitee laaltee olaantu daa'imni sirrii hin jiru rakkoo qaba daa'imni namitti rifatte bakka kan namitti maal taraddaati sanii irratti jechuudha. Bakka namitti loltiini achi booddee natti illee himuu diddee achi boo amma waan rabbiin naaf kenne itti shakkara maalidha jedhee gaafadhe jennaan daa'imni kee rakkoo qaba mataan hin jiru naan jedhe jennaan alhamdulillahi rabbil alamin waan rabbiin naaf kenne jedhee maaliif akkam wayyaa maal na wayyaaree xayyib jennaan kalas bahuu qaba sii baasaa amma yeroo ramadaanni inni torbe kana keessa ba'a naan jennaan amma bakka mustashfaa wayitti naa barreessite oku mustashfaa san deemnu ramadaanaaf mustashfaa hunduu cufattee jirti mustashfaa dura deemu baay'ina rifadhe amma bakka onneen tiyyaa bakka akka tokkotti rifadhe daangaa malee mustashfaa dura gudeemu mustashfaa hunduu cufattee jirti. Ida booda guu amma mustashfaa biraa deemu mustashfaa sunillee kalaasi taamilaan nun jani oluma gaditti nun dhadhaanii keessa mustashfaa doktoroonni hin jirtu bakka tutti haakimii deema mustashfaa mootummaa dhaqaa nun jani mootummaa guudha mootummaaleen homaa naannoo jechuu didanii odumaan laalin daa'imni natsaadha jedhan gadi na baasuuf deeman ani irraa kanan dhukkubin caalaa taanaal dhaalanii kamoo maatii wayyoo eega sodaate jee baay'iseetti dhiphamee cinqamee odumaan dhukkubin hajjana dhukkubin aade daangaa malee aade homaa agas marallee maata naa laafuu dandeenye eegasi mustashfaan kun ani aade jennaan doktorri biraa wan hala hin sobdi baasa jaa na baasuu didanii aade jennaan keessatti karaamata qabu wayii dhufee maa irra koonisi irra deebi'aa alaalaa jedhanii ogguu irra deebi'anii ilaalan doktorattiin sun akkasuma na laaltee walaalan daa'imni rakkoo qaba karaa mataa kanarra rakkoo qaba asii kana namitti sanitti ka'anii booddee kara biraa nageessanii sinitti dheeressee sheekota dhiifamu booddee kara biraa nageessanii ammallee baay'ee doktoroonni irratti wal caqaacaqanii kalaasi amma warcaqannaa kennanii baay'inaan jedhan gara deemu wallaalee egasii hin ba'ee deemee namitti san biratti deebine amma inni taree jira amma jaafatii wajjin ogguu dhaqe ana galxaane marra anatti dogoggora ta'eetinii silaatti himuu qabu akkana jeetti himuu qabu rakkoon qabu daa'imni bahuu qabaa nun jette amma garuu daa'imni mataan xiqqaa daa'imni dhalatus hin guddatu naan jette amma garuu rakkoon geessu nun jette amma ani baay'ee dhiphadhee jira sheekota onneen tiyya dhaannaa yeroo tokko ni sodaadha du'innaa yoo jee maaliif rifadheera hafuurri kee addaan ciccita yeroo tokkotti achi booddee achi amma mustashfaa tokkotti hodheen mustashfaan sun immoo kalaas rakkoon qabu sii baasanaan jette amma bahuu qaba mataan daa'imni mataan hin jiru garuu xiqqaadhaa jaan xiqqaadha maraa xiqqaadha daa'imni mataan hanga guddatu qabu guddanne odoo dhalateeyyuu hin guddatu gujaan yaa rabbii kiyyaa ani akkamiin taa'ee dhumaan silaa rabbinatti dallaminaa waan kana jee akkasumas yoo ta'u dhiphannee asitti cinqamnee karaa Itoophiyaa deeme ogguu Itoophiyaa deeme haalli kuni akkana kan Itoophiyaa deeme odoo arganiiyyuu mootummaanuu baasaa je'aa hinuu dhiisan odoo jaruu baasuu baattee naan jaan garuu mataa isaa barraa xiqqaadha daa'ima sana inni haa baasanii hin gaafate dhuman baasii wayi rabbiin itti na gaafataa wanna kana wayi rabbiin itti na gaafataa jettan doktorichi sun ispeeshaalidha jechuudha kuni rabbi itti gaafatu naan jedhe ofii garuu haa daa'imni sun ofiin du'een baane daa'imni dhalatus ni du'ayyaa bakka kanatti akkam ishee qotamee. Duraan dursee daa'imni achi keessatti nagaya qabaa mataa xiqqaadha jaaniiti hin guddatuu jaanii baasan indahum laysa indahum gaybaan isaan beekan hin jiru sigalu jiraame gaybaan isaan daa'imni kun yoo gabbu'e mataan xiqqaa yoo ta'e ni du'aa gaybaan isaan beekan hin jirtu daa'ima gartee baasuun isaanii dogongora shari'aa hin ayyamtu akkas mamnu'a. Baay'ee ammaana maal tura jedhan seekotu mee gaafi akkatti
daa'imni gizee ba'u daa'imni dhageeffadhu mee daa'imni gizee ba'u du'aa ba'e moo dhageeffadhu kaa daa'imni gizee ba'u du'aa ba'e moo fayyaa ba'e du'aa ba'e moo fayyaa ba'e daa'imni yoo ba'u du'a ba'e garuu haa jarri qorsa kennanii ajjeesuun Allahu aalamiin sannatti fakkaata daa'imni oguutu jira jarri obbuu baasan kana ofii doktorichi kun ispeeshaaliin kun waan itti na gaafachiisa rabbii itti na gaafachiisa waan kun jennaan doktoroota hedduu keessatti illee daa'imni kun bakka hedduu dhaqee ispeeshaaliitu hedduu bira dhaqee daa'imni kun ofiinuu ni baya laakiin haa yoo baay'ee ni du'a garuu mataa malee namni hin jiraatu mataan xiqqaadha mataan marraa xiqqaadha naan wallahi gaa rabbiin uumaa waan fedhe uumaa rabbiin uumaa waan fedhe uumaa gizuma geetuma gartee baasu malee ba'uu qabaa fi akkana qabaan san shari'aan islaamaa gartee itti gartee baasuu kana gartee hin ayyamtu akkas ukhti akkas ayyibba السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما لك أوا. ما لايف إسبرا جلو شوفي دي تبادو. لايف إسبرا جلو شوف. أكم شيء كا؟ نجا فيا. لايف إسبرا جلو مان شوف ما بلش. أولا أكم شيء كا نجا؟ فيا الحمد لله نجا में. أو إنك ونيفيد ركوكا بقى. دم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Gaaffiin qaba baabaa. Ayyee. Gaaffiin kiyya amma akka shari'aa islaamaatti namni dubartiin tokko harka kuukee dubbisuu dandeessu hanga nama 13tti jedhanii lakkaa'anii jiran ni garuu hunda irraan beeku. Nagaa maami. Maal jettee? Akkama shari'aan islaamaa rahima muruunii dhorkaadha. Rahima ofii maxxanfachuutu dirqamaa jedhama. Amma aniin kun niqaaba hidhadhee yoon ka'ee mana eessummaan kootiin ilmoo eessuma kootii fakkeenyaaf kan dhiiraa kan fuudhee jiru yoon ka'ee kan ziyaaruuf dhaqu ta'e inni harka na fuuchuun gatii shari'aa islaamaatiin dhorkaa ta'ennaan haadha manaa isaa yoon dubbisee kan dhiisu ta'e namni biyya keenya sirriitti waan gatii shari'aa islaamaa irraa quba hin dhabneennaan ni dallana. Kana keessatti maaltu narra jira mee fira haadha kiyyaa keessaa kan abbaa kiyyaa keessaa hangamni barbaadee itti deemee rahima kana fufee warra immoo yoo harka na fuute malee ati fira kiyyaa uumiti ija kootti hin bayinii namaan jedhu kanaan mee akkam gochuu danda'a jechuu barbaade kan gaafa. Ni dallananii dhageeffadhu ni dallananii maa gidaaraan hin tumne. Wanni gartee jiru shari'aa islaamaati. Eessuma kee ziyaaruu dandeessa harka si fuudha eessuma keeti. Ilmaan eessuma keeti immoo si fuudhu waan danda'aniif dhiira isaanii harkan fuutu. Ilmaan eessuma kiyyaa. Ilmaan eessuma keetii harka fuudhuu hin dandeessu dhageeffadhu waan sin jedhu dhaggeeffadhu waan sin jedhu fidhattee miti. Ilmaan eessuma keetii tokko harka fuudhuu hin dandeessu. Si fuudhuu danda'anii jechuudha. Sigala dhiira gartee isaa ilmaan isaa fuudhuu hin dandeessu harka. Jaartii isaanii dubbisuu dandeessa obboleeyyan gartee ilmaan eessuma keetii dubartii yoo taate itti maramtee onni hatta dhiira isaanii harka fuudhuun dhorka mamnu'a shari'a haraami hattaan aaranii mee fedhan aaranii rabbiin si dallanuurra isaan dallanuurra hoyi ilmaan adeerran keetiitis akkasumatti dhiira isaanii harka fuudhuun ta'u si fuudhuu danda'anii akkas.
sana beekeetiin jira sheeka fakkeenyaaf amma yoon ka'ee kan firooma isaanii barbaachaaf jecha warra isaanii dubbisee kan isaan lagadhu ta'e ana mana lagadha akka mataa kiyyaatti jarri immoo fira maaliif ufsaa harka yuunuun fuutu mana keenyas hin dhufinii firooma keenyas hin kufinii kan jedhamtu jirani yoon jara kana dhiisi maal qabaa akka shari'aa islaamaatti jechuu barbaadeetan eessuma koo amanan dubbisan annaqaanan firooma kanaan fufa jechuudha. Akkasumas obboleessa abbaa kiyyaa akkasuma ilmaan jaraa kana yoonni cimaa rakkoo qaba warran harka fuudhee dubbisuu hin dandeenye warra shari'aa islaamaarraa hin beekne yoo namni dhiises waan biraatti kan fudhatan shari'aadha kan hin jenne kana yoon ofirraa dhiise yoo jechuu barbaadeetan. Ifirraa dhiise yeettu akkam baanta? Fakkeenyaaf akka naannootti jira miti namni qopheeffatteetii wal bira dhaqee wal dubbiseetii walii wajjiniin taa'ee nyaatee dhugee ni gala akkuma ziyaaraatti jechuudha. Amma gaafa akkasitti dhaqxee kan ziyaartu ta'e warra anaaf ajnabii kana harkan fuudha warreetti jara qofa dubbisee kan dhiisa. Jarri immoo maa harka nuun fuunee isiinoo ilmoo obboleettii adadaa keenyaati maaf harka nuun fuunee jedhu. Isin na fuuchuu dandeessa waan ta'eef isin fuuchuu hin danda'u akka shari'aa islaamaatti warreetti keessan malee jedhee kanarraa lagadha. Jarri immoo erga kan harka nu fuutee nun dubbisne taate maal hojjaa mana keenya dhuftee firooma keenya barbaadaa jedhu. Firummaa eenaaf gala firummaa keessan niin barbaadaa isiniin dubbisaa walaakin immoo harka isinin fuudhu isin fira kiyyaa isin reema kiyyaa harka isin fuudhu shari'aa na dhoorkee akkasitti hima. An akkasiya. An akkasin jedhaaniin garuu immoo jarri hin barbaadani. Jarrin barbaadin kaadu jarrin barbaadin ka na dhaggeeffadhu jarrin barbaadin yoo mana keenya nutti hin dhufin jaan ittiin dhufin ittiin dhagin yoo firraa si ari'an naasii ari'ani yoo firraa si ari'an ati numa dubbifta isaan naasii murani ati maxxanfadhu dhaqii dubbisati yoo isaan nutti hin dhufin irraa deebii jaan irraa deebita hanga soomaan akkas. جزاك الله خيرا. قالت مالف لا طاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ونكون يا ربيتي والرب دبرس ربي سر رجالة شو رجالة في الريخ يسد دلنو ربي يسد دلني في الريخ يسر رجالة شوفي في الريخ يسر رجالة ربي يسد دلنو خمر رفيتات كربين فدان كان يرافدو بقى كس نمت هنگس حق ربي دور Fakkeenya haqa dhaabbaatii fi haqa rabbii kamtu dura haqa rabbii dura si galee haqa rabbii dura rabbii tokkicha gabbaru yoo ayyoon tee rabbii kafriyatte abbaan kee rabbii kafri yoo siin jee taati hin taatu haqni rabbiitii fi haqni dhaabbaa keetii wayita wal bira dhufe haqa rabbii dura caala haqa rabbii caala si galee haqni dhaabbaa achitti lafatti hafaa jechuudha akkas jechuudha akkas tamni hin jiru. Okay. Gaafi lama faa dabalatina nanda. Dabalat. Yeroo yaa jumaanii azaan tokko qophaa'uu kan azaan kan namni masjida deemee kan lammaffaa kan ta'e utuu iqaam salaatanii masjida inni tokko kan manatti salaatuu ni dandeessi moo akkamii? Yeroo hedduu kana dhaga'u hamma jumaadhaa salaatamee Bahamutti mana salaatuun dandeessu jedhama hadiisa wanti sabate jira laata. Guyyaa jummaa hanga khutbaan godhamee azaanamee khutbaan godhamee salaatanii hanga ba'anii dubartiin mana jirtu salaatuun dandeessu jedhanii wanni kun hangam takka dhugaadha akkasii gaafinte. Akkasii. Akkasii naam. Akkanuma ofirraa jaan warra hadiisa hin qabne jaa. Azaanni azaanamnaan khutbaa irratti ol baanaan azaanni jimmaadhaaf ka khutbaatti ol ba'uuf azaannaan ati salaatu dandeessa. Hanqa isaan salaata irraa ba'anii salaatiin onni jaamaan jiru. Azaannaan ati rakaa afran kee salaatu dandeessa zuurii ta'e. Akkas yofti. Yerootti deemte shuruuta salaataa irraa yeroon geenyaan azaanni azaanamnaan salaatu ati. أي جزاك الله خيرا ربنا مريد يسمى خيرا آمين السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخ دابينغا أيه dubartiin tokko
tahee dhiirri tokkos yoo fakkeenyaaf yoo wal giddaa qabaatan wal fuunee wal dhiisnaa fakkeenyaaf yoo waliin jedhanii boodani kaan sunitti haama waan ta'u namaa wal mormaniitu akkami wal fuunee wal dhiifnaa sababa wahii irratti yoo wal didanii fakkeenyaaf yookaan sargii faa dhihaatee warri waan hunda godheeraa ta'as hedduu yoo wal lolanii wal dhiisnafaa waliin jedhan. Mee sirrumatti odeessi mee sirrumatti sirritti himime waan kana dabaas sirritti. Dhiirri tokko dubartii tokko fuudhee isa yoo jedheeni waan san booda fuudhee nikaan hidhatee ka'ee yoo gadhiisuu dhabe nikaan sun sirriin sirriin. Si fuudhee si gadhiisaa akkam amma nama tokkootu intala takkaan amma si fuudheetiin booda si gallakkisa jaani akkas jechuu keeti. Adda baasmee dubbitan ijoollatti. Yoo akkasi. Yoo akkasi nikaan suniin tahama waan ta'u. Akkamitti namni si fuudhee si gallakkisa jaan guyyaa sadii fuudhee gallakkisuu deema moo ji'a tokkoof fuudhee gallakkisuu deema moo adda baas. Okay. Mucaadaa siyaasuu jaarsaan akka wal loltee turte osoo wal hin fuudhin dura wal loltee turte. Odoo wal hin fuudhin dura jaarsaa wal loltee turte mee dhaabbadhu odoo wal hin fuudhin dura jaarsaa wal lolte mee us. Osoo wal hin fuudhin dura Fireendi jiika jaarsaami wal jaalatan fireendummaa hojii deemanii odoo nikaa waliin godhate wal lolan jiika akkas jiika. Walumanii waliin jedhan. Akkasii mire egaa odoo nikaa waliin godhatin fireendi wal jala odoo deemtu warra magaalaa sun. Jiika saka ijoollatti. Nikaan isaanii baaqila saamu sirriidha. Booda yoo kan waliin dhiisnite. Baraane dubbiin teenuu galuutu hin jirtu. Jarri kun fireendummaa hojii jiran oduma fireendummaa hojii jiraniiti wal lolan. Wal lolanii an booda si fuudhee si dhiisa jeemmoo maali dabar dubbiin nu galuutu hin jirtu kam jennee si deebifna. Ishee kan jette wal fuunee sargiin koo dhihaatee jira guyyaan boruu heerumaa sanumaa maatii koo na abaaraa malees walumaan hin jiraadhu jettee aartee san booda na dhiista jettee inni immoo waan akkasii hin jedhamu jedheen yeroo sanii fi san booda nikaasa wal godhatanii booda yoo nikaan kun yoo rakkoo qabaa jettee ishiin nama immoo rakkoo qabamoo maalii jettee gaafatte. Odoo wal hin fuudhin wal fuunee wal gallakkifnaa waliin jaan akkas jechuu keeti. Gaafiin kee gabaabaa kan akka waliigalaatti isin gaafachi jira ishee isin galee. Gaafiin kee gabaabaa inni hin jenne dubartiin tokko na fuutee ganna lakkiftaa aartee na fuutee ganna lakkiftaa hojjetteen dhiira tokko. Inni nikaan harka dhiiraa jira. Na fuutee ganna lakkifte jetteen fuudhee gadi hin lakkifte. Nikaan harka kiyya jira. Karaa gabaabaa akkana gaafa dure akkana gaafa dhumatte gaafiin akkanuma kalaas. Na dhageeffadhu bakka tana biran kun neebar dubbiin durumaanuu reefu sila akkasii gaafachuu qabda. Dubartiin takka na fuuteen na gallakkiftaa jechuun dandeessu. Hin dandeessu. Waan hin taane baaxili jechuudha. Si galee? Sadaabbadhu kaa. Obsi kaa baate deebisuutti hin jira. Amma nikaan kee jecha amma jette kanaaf nikaan kee ta'uu naan jedhani je. Fixadhu mee fixatte? Laal waan isin jedhu isiin na fuuteen na gadhiifte jechuun dandeessu. Waan shari'aa keessa hin jirre. Inni fuudhee si galee haya wayii jeeni haya jechuunis hin ta'u. Haya yoo jeen dhageeffadhu mee obsi kaa baate. Haya yoo jeen baaxil hin ta'u. Inni useen nikaa godhate gadi lakkifnee waliin jiranii isiin gartee waan baaxil dharayattee fudhataman qabu wanni si kalaas nikaan waa takka rakkoon qabu yoo inni haya jeemmoo hin ta'u wanni akkasii. Hangasuma deebisaa kalaas. Jenneen. Naayyaa deemu. Lammata Assalamu alaikum.
السلام عليكم إيه فنجان كبته وعليكم السلام ورحمة الله خرقوك أبدا فنجان وكبدا ونجا وغافدا غافين دندني أي هيا dia dumal jet شيخ ركون قفنا كامي نجا فيا الحمد لله شيخ واي أحبه الجالسين من كيف تسمع جافي واي سنجافة تيرتي يروباي أكيد ينهر أركيسا أكيد تربي واي نجافتا أكم جالسي سومه الدباسخ ما لقان جالسي تمو جالالاني مو مال yeroo hedduu maallaqaan isii bilbilee dubbisuudhaan isa ta'uu inni abbaan kiyya kun telefoona illee qabu dawwalee dubbisuun isa ta'uu maallaqa erguuf isa ta'uu haadha kiyyan irraa anka baakaba jechuudha abbaan kiyya garuu nan anka baakaba garuu akka haadha kiyyaa sanatti ilaalu ajjisuu kana keessatti maaltu narra jiru haadha keetirraa anka baakabda ajaa'iba ayyoon telefoona qabdi abbaan kee telefoona qabu akkasiimi anka baakabdaati ayyoo abbaa dhiifte abbaan immoo telefoona qabu telefoona waan hin qabne bisa gizuma gizee dubbifta namni qajoollo an kabaa kabdu ayyooteeti abbaan kee waan telefoona hin qabneef kaban kaabee saniin harkatu sheega wantichi keessatti isinii galuu qabu wajjumaan jiru garuuma wanta ni haala kiyya kanatti ergu kun isaati kiyya iddoo biraa wanti isiin geessitu hin jiru jarumanuma keessatti deebi'a abbaan kee bikka biraa geessa hunda irratti rakkatu haadha kootii jechuufaniyyuu haadha kiyya kana irra caalchisee gargaara abbaan kee bikka biraa geessa waan ati ergitu bakka biraa geessuutu hin ta'ini waa'ee mana keessaa kana maaltu rakkatamaa maaltu ana masuulummaan mana keessaa kun ana jechuu wanti inni irraa danda'u tokko hin jiru amma sa'aatii kana keessa jechuudha yeroo danda'u hin godha amma sa'aatii dadhabetti immoo isa rakkisu waa'een jireenyi mana keessaa kun jechuu kooti. Isa rakkisu namni mana jireenya keessa rakkatu uummateeti abbaan kee isa rakkisu numa ta'a akkasii. Namni jireenya sheeka dhugaan jirtu yoo argames nyaachuu yoo dhabes maa dhabames hin jedhanu maan nyaachuu dhabes maan dhuguu dhabes hin jedhanu abbaan koo kuni garuu kan cinqamu haadha kiyya ani immoo kanaaf yeroo hunda isiirra harka qabamee maaltu narra jira kana keessatti. Ala kulli haal yoo gartee shari'atti as deebine shari'aan dhugaadha akka abbaatii fi akka haadhaa wal qixan goone. Rabbi subhanahu wa ta'ala akka haadhaarra caalchisee Rabbiin akka haadhaarra caalchisus ati immoo abbaa keetis ayyoo teetis sigalee hanga dandeessu iyya takka laaluuf tattaaffii godhuu qabda. Gurbaa gartee rasuulatti dhufee yaa rasuulallah eenyuufin tola oolaa jeen namni akkaan tola ooluuf eenyu ennaani ummuka jeen ayyoo teeti. Eegasiyoo ennaan ummuka ayyoo teeti. Eegasiyoo eenyu ennaan ummuka ayyoo teeti. Eegasiyoo ennaan afraffaa irratti abbaa keetii jeen. Ati amma namni ati hanka baakabdu irra guddaa ayyooteeti akkasiimi dhugaa dubbachuutti wallaahi isii baay'een gargaara garuu isiinis iddoo geessitu hin qabdu jireenyi walumaa wajjin waan ta'eef isa jarumatti deebisuu jirti garuu kana maqaa dhahee maqaa isiitiin isitti ergee yoo namni itti geessuu ta'e illee maqaa isiitiin hidhattee isiin maallaqa baafattu isiidha abbaa kiyya kana immoo yoon erguufi barbaade illee namatti geessitan namaan itti kennaa jedha malee maqaa isaatiin buusee kiyyoon jedhe hin beekullee tattaaffii ammanaaf hin qabu dhaqee yoo fudhates immoo irra caalaa mana keessatti baasuu caalaa bakkee kanatti baasuu jaallata. Ati yoo abbaa keetillee akkasumatti ergiteef ummaan ta'e ni lolti? Ni loltu waan loltu takkaan hin loltu. Hin loltu ayyee bareeda. Ati immoo waan gootu silaa waan manaati walumaan jiraatanii rakkoon qabu. Kiyyas yoon haadha kiyyaa ergu sheeka abbaan kiyyas yoon haadha kiyyaa ergu kana maa ana dhiiftee haadha keetii ergita jedhee takkaana loleen beeku ani hakuma haadha abbaa wal caalchisuu kana keessatti rakkoo qabdii jedheen si abbaan kee abbaa gaariidha rakkoon qabu isaas dubbisii ummatti ayyootti ergeetiin jiraa jii waliin jiraadhaa jiinuma rakkoon qabu inshaallah gizee dubbiftu isaas dubbisii ayyooteetis dubbisi. Ni beeka sheeka ni beeka akkanitti ergu ni beeka akkanitti ergu maal birriin dhaquus waa bitamuus inuma dhaga'u jira. Abbaa gariitu ani jechuun tarii qalbuma isaa keessa woonatti qir jedhe haqa kana wal caalchisuu keessatti. Anillee san sodaadhe anilleen abbaa gariitu gizee gartee haadhatti onni jaan
isumaaf ergitaa jee gartee namaa fa'aa abaaraa akka dubbiin san sirran dhufneef yoo gartee abbaan kee jaalala qabaate ummaata jitti ergu waan takka rakkoon qabu abbaa keetis dubbisii kunoo isinii ergee waan fedhan itti godhadhaa jiiti itti himumaa rakkoon qabu inshallah du'aa isinaa godhi jiin dudubbisii haa seeyisii akkam nagayaa fayyaa akkamii waan isinii godhu kanattuma gammadu jirtanii mi du'aa inaa godhu jirtaa mi jiini akkasitti dubbiis keessaa baas yoo aara qabaates reaalatti gad darbe ati naas hin jee akkas godhi inshallah ayyee Eessi sheeka umurii dheeradhaa jannata arfattooti. Aan kaba akkamii jabaadhu ati isaan lachuu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Abbaan callisoo maara dhuga baanta ka dubbatu irra gaarii naman dhiisu. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kan? Baik alhamdulillah. Gavin kaba. Iya. Gavin Gavin amma dia biarin jira dia tu Gavin harus mujasa kaya tan ngal jasa kaya mana murti syariat laman tadi ngerti nikah walinya. Mari tu nikah walinya. Mana murti syariat laman tadi kali ci kristana garu mana mana murti syariat laman ini baati sedih belaman gede sede. Gaela di. Osman itu tidak dapat jiro ini naya aku dinang gaile kayak tiga meja aja warakan akan. Ini sih aku dinang gaile kayak tiga meja ada facase sih kan nih waraka. Warakan kan kami want kan tuh banyak warakan mah gaile kayak tiga meja baati sedih ibu dari rumah dan dia tenang aja warakan akan. Ayah bo. Aku sih bodoran nah ini tanya bodoh aman tanah mata jagetin jira. Nikah kan duba kan yang kadara rumah itu jira. Akam itu dandeis, air rumah dandeis, odonne sini, sihun dandos, kafiran sihun dando. Galib. Ini kan ngobrol dapat sih kemarin yang kulit bodoh gak cuma kali cuma sambarat. Ada apa tuh sirah kayak balik jiran nih? Nah rangka balik nikah kafir nikah namari kami tuh namanya kan anje. Akkasi dhuga baana ka. Oggatu mana jala jabbe. Akkasi dhuga baana. Kamitti amarri nama hiikani ka hayya. Amaraan ni kana marraa kammas kafira. Dhuga baana waan dhugaa jee. Gubusa siyya laga beekas sinje jaba. Tanaafu heerumni kee sirriimti. Heerumni kee sirriimti. Sirriimti. Isuma deebiiti yoo waa fedhees maallaqa kanniifi. Sigalee reyaala siifin ergaa. Na hiiki jiini gideenni si hiike iddaa kee gadhu heerumni. Sirriimti amma. Gak dapat. Kalau iya insyaallah saya akan jazakallahu khairan. Gala tuh iya. Hai. Kamari kami nikah namanya tawajjira. Kana ada. Aye. Assalamualaikum dubbadhu. Live jiru cufi dubbad. Dema walumanu dema. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aye. Baga jiraatan Sheikh barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Amin amin walumanu. Amin wa iyyakum insyaallah. Gaafii qaba ustaazi gaafiin kiyya waa'ee iqaamaa salaataa irratti Aye. fakkeenyaaf amma nam tokko tokko yeroo iqaamaan isaanii kun
الله أكبر أشهد لا إله إلا الله جي إنما إقامة جرى إقامة يجونا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله لا أشهد الله ثاني أشهد لا إله إلا الله كم التعاقزا لفظي بل ليس إيه أكثر إنما إقامة جرى أما اللي دبلتاني أشمر غسيك أشهد أن محمد رسول الله بكجر كانت اللي وسلاما كجر جرى نمني جتشودا توكو أشهد محمد رسول الله كجر جرى توكو مو أشهد سيدنا محمد رسول الله كجر جرى بكا كانت تفكينا نم تقول كأي نموت وجين صلاة وديما وجين توكو فا أشهد لا إله إلا الله جري لما فامو أشهد محمد رسول الله جري إني بلال مو أشهد سيدنا محمد رسول الله يوجد إني كنين أكامي وجين صلاة إقامات من كاني صلاة سريرة برسيسو كمان برسيس أتيما يو إسان ديدن مسجد قدا يوته مسجد نو خنقرته قردا مسجد خنا قرته مسجد ماليتي سيقول ما مسجد ماليتي دي قرتن مسجد قرته ورسو في خوان انتانه قرته جل وني جوتاته فرادي سني مسجد براس صلاة إسان مو تيمن دونغورا وني تيرتن جتنين دونغورا يتني تيمتن تيقول طيب بريدة أسيرت أما جتشو مسجد سنتاني نموت مدوم فاتو نموت هدرت ملأتوان كثيس جتشو نموت فكينا هولت رفانين كوالين بيني وسماشي نجي تنور كأي قاما كان رتي إمبيخو خبرسيسو دركم قاما كان صلاتني إمبكاو إمبيخو برسيسو غرتي دركم سيقول إقامة بالله سمله سلاني سيا سلاني سيا أبيخ إقامة بالله سمله إقامة سريمتي إقامة براتو كمان سيقول جرا إيه أكس طيب غلطتو مغافي تشانو حجر الأسود شيكا فكينا مكان سا حجر الأسود جيشون لغا براچا جيشون أكاني فاموتي حجر الأسود كوني حجر الأسود ناواني جرامي لغا براچا مو مقام إساب توقسي لغا براچا متي حديث سيئات ونلو في حجر الأسود نزل من السماء أدي غن سيغلا دلي نما كسي براچوم سيس حديث أجر أدي بوي سمير راخبوه حجر الأسود سمير راخبوه غرتي أدي آنم فكاتان سنجي آنن كذا حديثني دلينا ما تغنم لك قبضو تغنتي تنا غراچوم سي يا رسول الله صلوات ربي السلام عليه حديث زيات أكس يعني حجر الأسود يعني والسلام أيوة بريدة أيوة وان بيني برون غاري بريد نامي nama jidduutti wal falmiin uumamtee inni kun ajara laswad gurraacha zambii namaas nu ajara laswad adiidha gaafa samii irraa bu'u ka'uu gaafa argamu garuu zambii namaatti gurraachomse ka jedhus jira kun ammoo lakki duraanuma gurraacha ajara laswad gurraacha miti duraan inni gurraacha ta'uu baate gurraacha miti duraan gurraacha miti adii kana gabu'e adii sayyaati dilii namaa gurraachomseenis adii sayyaati akkas أيه إن شاء الله جزاكم الله خيرا ربي نمري سنا ديرسو ربي جزاك سنيا كفلوا من ذاك من جنة الفردوس سنيا كفلوا آمين جزاك الله أيه السلام عليكم الو وعليكم السلام ورحمة الله شنوري إيه اوكي قافي تكون كده بتشوف ده أكمل سبيلا الكي فاهدة ثاني الكي قدر نفا جاني سبيلا الكي دتشو أمز نمني غاري مرفي فاجرة ثاني ولا خنفا يعني يوكو لي ثاني نمك الله يوكي خفيفة هي فرديسو خنا فاف أما تقبلتو فاف سنين وفدتو وانا فمنافق شريات تيرتمي لالا للمدينة نمني فولك الله فردتشو داف هذا تغيير خلق الله نوما ربي يجيرو
sigale furdinaaf warri gartee kiniin fi guuree gartee waan adda addaa godhus halaqa keeyseef naqa furdinni fiifuu duraan dursee dhukkuba sigale furdinni fiifuu dhukkuba namni qiyaasuma deemuu gaarii namni furdaan oloon ba'u fiigu jalaa onni hin ja'u salaata jee gartee firdittu onni ja'a furdinni fiifuu azaaba musiibaadha azaaba jechuun gaa azaaba gartee onni sanii sayini cinqii jechuutti feeneeti rakko furdinni namni furdina firaan orku qaba hanga dandeessu furdina firaan orkuun barbaachisa immoo nin furdadha jee namni gartee mashakkaa if kaayus booda gartee qallachuuf mashakkaa immoo namni lafaa ka'ee lilmee diratee fuula gartee qallaa yoo qabaate lilmee yoo diran gartee wanni namaa godha istaayil amma wanni godhan taate uumaa rabbii jijjiiru khayil keessaa gartee kana ol babaatee kamalee taate uumaa wanni godhe wal qixxeessuuf sibiila gartee sayyoo hidhanii gartee gaddeebisuuf wal qixxeeffachuuf sanuumaatii miti ilkeen dura uumamte ilkee sirriiti rabbii subhaanahu wa ta'aala gartee tafaabrikaa tadgama ganoo ijoollee jechuudha eegasii gartee taatee wanni gurguddattee akkanaas baati fa'a sangil godhanii gaddeebisuun yataa baatu san aadaanidhanii gaddeebisan aada sibiila saniin akkas amma kisi amma kana beete akka faashina namni kanuma nagee qabu kana useetuma hidhatte tawarra faashina gartee tawarra faashina nagee qabu dhageeffadhu tawarra anamma tawarra faashina qabu tawarra faashina ta nagee odoo qabu gartee hidhuu miti tanama gartee ilkeen gartee kamalee taate gaddeebisuuf wal qixxeessuuf sanumaa yoo hidhate kana achitti immoo hawseetuma kas ilkeen isaa likkii jirtu takka gamana goona takka gamas goona takka chi goona jaanii gartee hidhataniitumaasi jaanii ilkee babbanan tana tanarraan beenu nuti akkas gaafii biraa gaafachuu ni danda'a. Ayyee amma fakkeenyaaf salaata makriibaa isa makriibaa salaata zuurii asrii shaayii haarakkaa afuraa gurgara nufaana jechuun fakkeenyaaf salaata duraa kana keessatti faatiyaa eega qaraate booda ayata yaani quraana keessa itti aansitee salaattee garuu rakkaa lamaan boodarra faatiyaa qofa yoo salaatte akkamii nama hadiisa himu gari irraa dhagahee rakkaalee lama duraa faatiyaa qaraate yaani quraana biraa itti aansitee salaattee yoon itti rakkaa lamaan booda ammoo faatiyaadhaa qofaan salaattee rakkoo hin qabu lamaa jettu kan dhagee wanni tikheeni kukutaa salaata zuurii asrii ishaayii rakaa afurii kana rakaa lameen duraa makriiballee rakaa lameen duraa faatiyaa fi suuraa gaggabaabduu qaraata sigalee rakaa lameen duraa akkasit dhufe hadiisa sitti himammaan hadiisaan sitti hima rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi zuurii irratti rakaa duraa zuurii ni dheereeysa faatiyaa qara'ee dheereeysa suuraa dheertuu qaraa rakaa lamadaa irratti faatiyaa qara'ee suuraa gabaabduu qaraa rakaa sadaffaa fi afraffaa irratti faatiyaa qofa qaraa asriis akkasi ishaayin akkasi makribni akkasi ammoo si galee rakkoon qabu waanuma jiru jechuudha akkasi waan jiru hadiisa gartee salaata rasuulaati salawaatu rabbi islaamu alayhi sifatu salaat keessatti gartee dhufe galatu السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ هذا أخين كاوس. أستاذ سلام ناصري سنة كاوس. سلام ناصري. رواية أبو داود الرتي. كافرين لا تجتي. سلام ناصري ركع فرق بخا لما نفر. رحم الله من صلى قبل العصر 4 جي رب رحمتها غروف نما غرتي صلاه عصر واجب درتي ويتاذان لما نفر صلاه رب رحمتها غروف جي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتلف
Gaafiin biraa immoo amma fakkeenya waan tokko yoo namatti dhufe yookaan musiiba isaa ta'u waan namatti dhufe waanuma rabbi nuuf fedhe jedhanii rabbuma irratti garuu jedhe. Maal jette? Badii hoo akkamitti ilaala? Maal jette? Fakkeenya musiibaan tokko yoo namatti dhufe waanuma rabbumarraa namatti dhufe jedhanii. Musiibaa maali? Musiibaa maali? Ta maali? Dabaluu sanis rabbumatu nama. Na dhaggeeffadhu fa'a. Bara ifii kophaa haasa'u jirta. Musiibaa maaliifaa? Himi fa'a. Waan akkam. Jechuun nama fakkeenya rakkini tokko yoo nama qunname rabbumatu namaaf fedhe jedhanii oofsanii jechuudha. Rakkina akkam. Isheen galee. Naan galle waa rakkina akkana jiima. Fakkeenya waanuma fedhe ani rakkoodhuma nama qunnamtu kamiyyuu rabbumatu nuuf fedhe jedhanii oofsanii jechuudha. Laal musiibaan. Immoo badiirraa yoo badiirraa of dhoorguu dadhabate. Ayyee. Yoo badiirraa of dhoorguu dadhaban. Kuttee haa ta'u. Sanillee rabbumatu. Shabakaan kee badaadhaa yoo badiirraa of dhoorguu dadhabanillee rabbumaan nuuf fide jaanii akkasii badii dalaganii. Jedhumoo maal jedhuun jedhee na dhaggeeffadhu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa badiin dalaginaa jee namni tokko gartee zinaa ifumaa dalagee rabbiin na gartee wanni godheen hin taatu. Si galu jira walaa taqrabu zinaa jeem rabbiin badiirraa haraam nyaatina haraam nyaatee gartee rabbiitti na godheen hin taatu. Musiibaan gartee takka musiibaan gartee ta du'aafaa jira faasaabatukum musiibatul mawti san gartee ta du'aa rabbii fide cufa rabbumaa fidaa haa ta'u immoo namni badii dalage tan irratti rabbii gartee na fideen si galee rabbiin na daleeyseen hin taatu waan akkanaa gartee hin barbaachisu. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ كم ترسم؟ الحمد لله. لكن قبل الشيخ الصلاة كيف تأتي؟ يو تسعى ودو مرفوع رأس عجيلة الثانية وكان مؤسسات الرسولية نور إن تتنا مكسيسة سلاني نما كمتا. मेरा देवी माल सलात माल रजरा amma odoo salaataa jiranuu jechuudha. Salaataa otoo jiranuu hirribni yoo tasa keessatti akka nama mugsiisuu nama godhe yookaan asxayyaa irratti haa ta'u salaatuma keessatti jechuudha. Salaanni sun akkam taashee? Salaata keessatti yoo mugaatiin na qabde kamiin taadha? Salaanni kun salaata sunna moo waajiba? Waajiba keessattis sunnaa keessattis ka sunnaa dhiiftee gartee raftee booda salaatta. Namni odoo muguu gartee mugaatii irratti du'aayin godha jee ifa baara fa'a jee rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi. Salaata waajibaa immoo qaatiraa buluu dhabu subiis gisee rafu si galu jira. Salaata waajibaa if qabanii gartee waajiba yeroo san irratti salaatuun barbaachisa. Akkasi. Sheekha agartanii amma namichi akka tona wajjin jira bakka na wajjin kana jechuudha hindi asii beektanii salaata kana inni salaatti na wajjin waan kaati isiin immoo xiqqoo nama lukarraa akkoo qabu jedhe teessee salaatti dhomkiin yaani ishiin baay'ee salaata kana seeranii salaattu hirrafti keessatti sheekha ani immoo yeroo hundan ilaalaa salaata kama kana rafti amma salaanni ishii kun salaata subii rafti moo ishaa rafti salaata subii rafti moo ishaa rafti siin jedhe salaatuma ishii kamuu keessatti fajjii maali furdoodha durii isaa dhimmuuti qaamaa furdaa qaamaa furdaa qaamaa furdaa namni furdaan kun qaamsi furdoo laatti akkasii namni qaamni furu isaa barra furdaa teenyaan numa salaata irra taa'us numa karrisaansa wallee maal beena hedduu akkasii rakkoo akkasiitti argama. Salaata cufa irratti eega gartee numa muydeetuma karrifte mushkila tungaa.
ما مويدي دوبا كم قونا كاما فردا مال بين الموجين جاين كانوا راتيم الموجيني جاين تيموان قونو كم دوان كم نوفي الموجيني سيغلا آية قال لا لا وسيغرتي وني جايين دي سيجي مغادي نورا شيكا ميدا في لما كان أبا فين فيها يوتيوب دلهم بربادة ها يوتيوب بناتشون بربادة أكمل شيكا وانت كوني أكثريات السيفة كي في يعني وانا وانت حرام أثرت واتك عند النوان وهم فيها تراونا دلقي يوتيوب بناتشون بربادة انت كوني أكمل تعمي أكثريات مال دلقو ديم مال دلقو ديم مال دلقو ديم ده يوتيوب كان رأسي أقوم أو من قبل وكان في نياتا أقوم نياتا نيكابا كنين كان وجدتهم بربادة شيء كبير أورماتي تسمو أمورين اسمه راون تي ما نبينا مقالهم بربادة بيجي كده توم قديمو ماكين كيا أمانتي براتي وان تي في أكم بربادة تسيبه تجيبه وجدت سندو دوبا عمري يوم ته دوبا أنا يوتيوب بيدا لقين سينجاره عمري أنت يوم ته يوتيوب ده لقين سينجاره أنا مبيعه يعني شيء يعني أقوماته هيرومي تو مجار سخي غرتي غرسيسي أقوما تريز برا وان غرتي يوتيوب غوبا غرتي أقوما غرسيفتو يادا بريدا جار سيرومي أقوماته جار سغرسيسي دوماتيان غسم هيرومي برا انغا في وني غرد آخرا غرتي دلغدو تريز برا يوتيوب فيدنا ولين غبو شيء هيروما برباد هو أكمل هيروما كم تيم برباد هيروما تين كبانيو dirqamaa miti sanimmaa heeruma yoo gartee fedhinnaan qabaanne dirqamaa miti umriin tiyya kutte maa jette duubare umriin ta'e isa dhayitire egaa heerumaas hin feene umriin ta'e hin deemne hanga si hafe zikrii godhadhu rabbi karadhu itti dhiisi firraa magaalaa yuutub itti dhiisi. Yani yuutuuba kana hojjechuun gaarii miti jechuu moo akkamii gaarii miti biyya arabaa keessaa barbaanne biyya galuun barbaade kuni musiibaa yuutub imtihaana malee hin qabu kuni fatanaa malee hin qabu. TikTok, YouTube, Jinni, Balagala, ونخون قرتة امتحان مالين كابو أشمرتو ولا ناس باتة وام فتة أسو دستي غرسيفته شورو غدو غرسيفته دراما غوته مال غوته بلاكلا أسر راغرتة وني أتو سيغله وري خانو فتنة نخاية غرتة امتحان غرتة مع السلامة شيخ براغ أبد دوفت النبي رتنجر تون نبي رنجرون حرام ما كم في شيء هذا وانت مكتب يعني يشون دلنا خنا جوان هم كون دلقوا لكن جرو وان خيري ولا وان قط شيخني شيخ أنوار کو فاهم دي ورا برا غافر جرتو نبيرا ثون نبيرا جرتو على إنكا بلوتنا si me baran dubartiin takka gartee ogummaatiyya biddeenaan godhuu qaraayisaa diraamaan gartee as gubbaa oofaa maarree adda addaa oofaa si galee abadan dubartiin sooshaal miidiyaa kana gubbaa wanni isiin gootu takka hin jirtu dubartiin sooshaal miidiyaa kana gubbaa wanni isiin gootu hin jirtu jaalatanii jibbe abbaan fedhe jaalate abbaan fedhe jibbe hada musiibatu waan biraa dalagadhu akkas waan biraa dalagadhu jiddu akkas rabbi si haa tujjaaromsu inshaallah maas takka yuutuubi alayhi salaam warahmatullah fayya alhamdulillah خاسر ربي ورك آية أنا أبي أبا من هي والاستعارة بقدام بورا ودينجيني المو نجد تجرا المو تجيو ناغن نتمالي سنيقو نانجي أن اللي المو تجي دايمو أنت تفنون جدي وإملونا أمك ilmaan abbaan kun madura hamatan gain amata yoon gain shari'attillee isa inni fudhachuu hin danda'u shari'attillee fudhachuu hin danda'u amata waan hin amatan gain taarma duusiftee guddiiftu si galee
Nae fi jetini nae hujje qadi bira dake on tarra fi goduni danda qadi sharia islama bira dake anta na way murtii godhuu danda'are tana murtii godhuu hin danda'an qaadii bira dhayitee faksiif irraa goota maali tana murtii godhuu danda'u jaarsa kee fuudhi qaadii geessi wajjin haasa'a jittaa murtii sii godhu qaadiin akkas ide ha abban kiyalle njeni titile ndiachu qaadii fuudhaati itti geessaa qaadiin haaseessu Hello. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak sejati ka. Ayo gafat. Hey. Isa fikir ya. Tak sejati. Ayo gafat na. Yafi maliti? Duduk aja tahu. Oke, ya tu dia. Saya popular saya karena bodoh lepas. Saya raja dia. Mait. Karena tak kena saya raja dia. Yaar se remo. Ayo. Jadi lepas dia kami raja dia. Pada saat hari dia baru saja dia budi. Tara dura yom si khair raja tuje. Hangam takat. Ufar dura rayu danda kan sekolah berreka batai khair dia eka kenapa sorry devire lama tene siapa Bati me kabut. apa takatnya ya Talama dah hiye. Eka si raja tuje. Tarabo wali kete video tarabo fa itu raja dia anako naftar baca dia sedebu Number baca su indele. Ni raja tu si devate. Anggap tak kata kerja sedefat, anggap tak kerja kalau ada anggap tak kerja sedefat. Buya bega kerja, saya tu je. Ya? Dubat tu. Ondai sini ama. يا رخين إن شاء الله ولد بناء روبرا بارك الله فيكم جزاكم الله خير جزاء نجاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته